Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ana Marshaa Shoophaatii nu waliin tura. Miidiyaan dhimma faayidaa biyyoolessaa irratti mul'ata waloo qabaachuu qabaa jedhan Muummichi Ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Dabalanni oduu kanaa akka ta'utti dhiyaata. Ministeerri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ogeeyyii miidiyaalee mootummaa fi dhuunfaa guutummaa biyyattii irraa walitti ba'an waliin marii taasisaniin miidiyaan dhimma faayidaa biyyaalessaa irratti mul'ata waloo qabaachuu qabaa himaniiru. Gaazexeessummaan lammummaa akka hin qabnetti yaaduun dogoggora ta'uu kaasuun hawaasni faayidaa biyyaalessaa isaa irratti diinaa fi michuu isaa dammaqinaan kan beeku ta'uu ibsaniiru. Miidiyaaleen kan hojjetan biyya isaaniif waan ta'eef akka hin kufnee fi kan deeggaran ta'uu eeruun miidiyaaleen haa baay'atu haa xiqqaatu kan hojjetan biyya isaaniitiif waan ta'eef deeggaramuu akka qaban himaniiru. Mootummaan rakkoo miidiyaalee sadarkaadhaan kan furu ta'uu Dr. Abiy kan ibsan torban kana keessa. Hojiilee muuxannoo gaggaarii magaalaa Mojootti hojjetaman hooggansa federaalaa naannoo fi magaalichaatiin daawwatameera. Dabalata oduu kana Abbabee Ejjetaa akka ta'utti qindeesseera. Oromiyaa keessatti duudhaa ganamaatti gargaaramuun murtiin haqaa kennamaa jiru hawaasaaf boqonnaan huumuu guddaa ta'uu himame. Mootummaan naannoo Oromiyaa fayyadamummaa hawaasaa damee hawaasummaan mirkaneessuuf hojii hojjechaa jiruun mana murtii aadaa hundeessuun hojii haqa hawaasaa tiksuu hojjechuu irratti argama. Mana murtiilee aadaa hojiiwwan hojjechaa jiraniin milkaa'inni abdachiisaan argamaa jiraachuu isaatiin walta'iinsa ministeera aadaa fi ispoortii fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaan naannolee koree dhaabbii hawaasummaa fi fayyaa bakka bu'oota uummataa fi bulchiinsota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa irraa walitti dhufan magaalaa Mojoo fi godina Shawaa Bahaa aanaa Adaatti daawwachuun muuxannoo qooddataniiru. Mana murtii aadaatiin alattis industiriin godoo dargaggootaaf carraa hojii uumee jiru magaalaa Mojootti daawwatameera. Manni murtii aadaa duudhaa ganamaa irratti hundaa'uun kan wal dhabe haqaan waan araarsuu fi jibbiinsa hambisee hawaasa tokkoomsuu keessatti qooda guddaa qabaachuu jaarsoliin hojii kanarratti hojjechaa jiran dubbataniiru. Manni murtii aadaa kun baay'ee tokko fooyyama fide dhugaa duraan awwaalamte hunda ifatti baase. Manni murtii aadaa rakkoo hawaasa keenyaa hundee irraa furuun hawaasichi saaxilamummaa xiinsammuu fi qabeenyaa irraa bilisa ta'uun baasii tokko malee haqa isaa qe'ee isaatti argachaa jiraachuu hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Jamiilaa Simbirroo qoodinsa muuxannoo taasifame kanarratti dubbataniiru. Baasii baasuu irraa deddeebi'uu irraa fageenya deemuu irraa ragaa sobaatiin dhugaa fi dhabuu irraa hafee jira jechuudha. Kun bu'aa guddaadha. Aadaa cabee duudhaa ganamaatti deebisuuf karaa ammayyummaa waliin tarkaanfatuun haaromsa aadaa taasifamaa jiraachuu aadde Jamiilaan heeranii beekumsa xabboo hawaasa keessa duraan jiru baasanii beeksisuun tajaajila nageenyaa misoomaa fi dinagdeef oolchuuf hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Qabeenya aadaa duudhaa fi seenaa Oromoo caalmaatti beeksisuun dinagdeetti jijjiiruuf Finfinnee dabalatee godinaalee Oromiyaa fi magaalota irratti manneen barnootaa aartii fi godambaan ammayyaa qarshii biliyoona 8.7 ol ta'uun ijaaramaa akka jiranis ibsaniiru. Ministeera aadaa fi ispoortii aadde Shaawit Shaankaa daawwannaa kanarratti haasaa taasisaniin Oromiyaa keessatti hojiin mana murtii aadaa fi haaromsa aadaan hojjetamaa jiru hojii fakkeenyummaa qabudha. Hojii gaariin kun naannolee hundatti akka babal'atu irratti ni hojjanna jedhaniiru. Nageenya mirkaneessuu keessatti hojiiwwan aadaan walqabatanii hojjetaman bu'a qabeessa ta'uus ibsaniiru. Daawwannaa kanarratti namoonni argaman waan daawwatanii fi muuxannoo argatanitti gammaduu isaanii dubbataniiru. Manni murtii aadaa haqa dhokate baasuu fi hariiroo fi tokkummaa hawaasa gidduutti itichaa jira jedhame. Dabalata oduu kana Abbabee Ejjetaa akka ta'utti qindeesseera. Manni murtii aadaa haqa dhokatee baasuun hariiroo fi tokkummaa hawaasa gidduutti itichaa jira jedhame. Mariin gumii balal marsaa 43ffaan tarkaanfii haaraa mootummaan naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuun milkaa'ina jiruu fi imala duudhaa ganamaatti deebi'uu irratti xiyyeeffatee mata duree haqa waloof mana murtii aadaa jedhuun gaggeeffameera. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa marii kanarratti haasaa baniinsaa taasisaniin Oromoon seeraaf sirna tumate duudhaa fi safuunis qajeelfamee gadaan bulaa waan tureef walitti dhufeenyi hawaasummaa fi tokkummaan akka cimee itti fufu taasiseera jedhaniiru. Sirna gadaa jaarmiyaalee gurguddoo jiruu fi jireenya guutuun ittiin qajeelfamu ardaawwan jilaa fi gaaddisa lallabni seeraa itti lallabamuu fi murteen sabaa itti murteeffamu garaagaraa saba qabu ta'uu ibsuun gaaddisa duudhaan guutaman kanneen keessaa gumiin balal isa tokko ta'uu ibsaniiru.
Pirezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gaazaalii Abbaa Simal ijaarsa biyyaa keessatti utubaalee xiyyeeffannoo addaa barbaadan keessaa tokko haqummaa hawaasa gidduutti mirkaneessuun jiruuf jireenya ilma namaa wabii akka qabaatu gochuu akka ta'e ibsaniiru. Akka falaasama Oromootti dhugaan ilmoo waaqaa ta'uu kaasuun hawaasa keessatti badiin tokko yoo raawwatame nama qofaa irratti osoo hin taane waaqaa fi lafarratti akka raawwatametti ilaalama. Badiin raawwatamuu isaatiinis seera qofaatu dabe osoo hin taane waaqatu dallana. Mariif marabbaanis kabaja dhaba jedhamee waan yaadamuufi waaqa lafaa fi ilma namaa gidduutti araara buusuun fala ta'uu ibsaniiru. Hoogganaan biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo gama isaaniin manni murtii aadaa dhugaa galchuun cinaatti mirga namoomaa eegaa jedhaniiru. Aadaatti murtii miti dhugaa gala. Dhugaatti abbaa dhugaati gala. Tanaaf haqee argama. Kanaaf manni murtii aadaa fudhatamu jabaa ka argateef. Gumii balal kanarratti waraqaa qorannoo mariif ta'u Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaatti qorataan seeraa obbo Milkii Makuriyaa dhiyeessaniiru. Sirni kun akka dhokate baasee wal dhabdee hiikuun hawaasni hariiroo waliin jireenyaatti akka deebi'u taasisa. Manni murtii aadaa wal dhabdee namoota gidduutti uumamuu fi wal diddaa jiru qoratee dhugaa abbaa dhugaaf baasuun araara buusee hawaasi haaloo keessaa bahee jaalalaan waliin akka jiraatu waan godhuufi kana caala cimsamee utubamuu akka qabu hirmaattonni yaada kennanii. Sagantaan jalqabsiisa hojii tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Baatuutti eegale. Dabalatii oduu kana akka taanutti qindaa'eera. Naannoo Oromiyaatti hojiin tajaajila lammummaa gannaa bara kanaa magaalaa Baatuutti eegale. Naannoo Oromiyaatti hojiin kenna tajaajila lammummaa gannaa bara kanaa mata duree harmee fi haara galfii dhalootaa fi kunuunsa jedhuun magaalaa Baatuutti eegaleera. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa Aadde Maabiraat Baacaa sagantaa jalqabsiisaa hojichaa irratti argamuun haasaa taasisaniin naannichatti ganna bara kanaa irratti hawaasa miiliyoona 12 ol hirmaachisuun hojii qarshii miiliyoona 60 olitti tilmaamamu kan hojjetamu ta'uu himan. Hojiin kenna tajaajila lammummaa agarsiistuu tokkummaa obbolummaa fi aantummaati. Hojii kenna tajaajila lammummaa bara kanaatiin hawaasa keenya miliyoona 12.8 ta'u hirmaachisuudhaan hawaasa keenya miliyoona 16.5 ta'u immoo fayyadamoo taasisuudhaaf karoorfamee jira. Kunis gama qarshiitiin gaafa tilmaamamu qarshii miliyoona 60.2 ta'u hojii kenna tajaajila lammummaa bara kanaatiin hojjechuuf karoorfamee jira. Bara kana akka inisheetii fi haaraatti qabamee hojjetamaa kan jiru iddoon tapha ijoollee 1,370 kan hojjetamu ta'us Aadde Maabiraat eeraniiru. Hoogganaa itti aanaan biiroo maallaqaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan kenna tajaajila lammummaa Dr. Mahammad Naasir Abbaa Jamaal kan naannoo Oromiyaatti bara kana gosoota hojii kenna tajaajila lammummaa 58 irraa gara 72 ol guddachuun hojii tilmaama qarshii biiliyoona 360 oliitu hojjetamaa ibsanii abbummaa biiroo dhimma dubartootaa daa'immanii Oromiyaan guyyaarraa magaalaa Baatuutti eegaleera jedhan. Egaa bara kana keessatti hojiiwwan tajaajila lammummaadhaan raawwatamu naannoo 72 hojjechuudhaaf kan karoorfamee jiru. 58 ture bara darbe keessatti amma gara 72tti ol guddate. Abbummaa dhimma dubartiif daa'immaniitiin hojiiwwan hojjetaman as Baatuu irratti eegallee jirra. Fayyadamtoonni hojichaas fayyadamoo ta'uu dubbataniiru. Kan dura humna kiyyaa oolan dadhaba. Roobina anatti roobaa tureyyuu oduunatti rooba ijoollee afurii humnaan bulfataa tureyyuu amma immoo gammachuu guddaan itti dhagamee jira. Odeeffannoo dabalataa fi fuula yuutuubii keenyaa sabiskiraayibii godhaa akkasumas fuula feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii fi kallacha Oromiyaa hordofaa isiniin jecha torban oduuwwan kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.